Video kana erga daawwattanii booda kanaan booda YouTube'n kiyya sa'aatii naan lakkaa'u sa'aatii tokko qofa naayidaa sa'aatii 5 qofa naayidaa video hedduu taphachiise sa'aatii naayidaa wanni jedhu hin jiru. Kanaan booda haala kamiin akka taphachiisuu qabdan jalqaba haga dhumaatti haala kamiin akka emailii irratti jijjiirru maal clear gochuu akka qabnu data akkamitti akka clear goonu waa hunda deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Obsaan haga dhumaatti na waliin tura. Ashama harka fuune hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App barnoota takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoonni har'aa kun baay'ee barbaachisaadha. Hundi keessanuu barnoota kana irratti rakkachaa jirtu waan kana isin dhibee jira. Haala kamiin akka viidiyoo bilbila keenyarraa taphachiisuu qabnu. Viidiyoon ni taphachiifnaa garuu sa'aatii nurraa kaasaa sa'aatiin gaduma adeema oli hin dabalu. Sa'aatii xiqqoo qofa nuuf lakkaawa. Haala kamiin browserii adda irratti browserii applicationii adda fayyadamnee emailii keenya akkamitti akka itti jijjiirree irratti sirriitti taphachiisuu dandeenyu haala kamiin akka keechii adda clear goonu waa hunda waliin ilaalla jechuudha. Har'a haga dhumaatti obsaan sirriitti na waliin tura. Barnoonni kun bareechee isin fayyada. Sa'aatii 4,000 guutuun qalbii miti. Akkaataa itti taphachiifnu callifnee sa'aatii keenya irratti guboo osoo hin taane haala kamiin akka taphachiifnu waliin ilaallame har'a. Jalqaba applicationii haga ta'e walii isin agarsiisu. Applicationii irratti viidiyoo taphachiisuu dandeenyu. Takkaffaa sarchii dhumarratti jechuudha. Bakka sarchii irratti browser jettanii yoo sarchii gootanis rakkina hin qabu. Browser kuraasitti barreeffamee jira. Browser jettanii yoo sarchii gootan browserii adda isinii fida. Akkasitti gadi isinii yaasaa Samsung internet browser waan adda waa hedduu jira. Firefoxin, Opera Mini wanna sirratti isin argita kun guutuun isaa Opera Mini dha. Kuni wanuma akka Google Chrome irratti taphachiifnudha. Video akkamitti akka itti fayyadamnu Google Chrome dhumaan takkicha wanni isin beekuu qabdan haala kamiin akkamitti akka irratti taphachiifnudha. Kun OOC browserii wanni adda wanni browseriidhaan isinii dhufu hundinuu Google Chromeedhaan tokkicha diizaayiniin jira garuu maqaatu garagara. Kanaafuu jara kana buufattanii Microsoft Edge, Yandex jedhee haala addaatiin isinii fida. Jara kana jijjiiraa gadi buufattanii irratti taphachiiftu. Haala kamiin akka irratti taphachiifnu waliin ilaalla jechuudha. Kanaafuu browseriin hedduu jira. Browserii kana keessaa kaffeene download godhanna jechuudha. Download erga godhannee kaanee haala kamiin taphachiisuu qabna. Mee amma Chrome kanarra seennee namni baay'ee waan Chrome fayyadamuuf Chrome kanarratti haala kamiin taphachiisuu dandeenya. Yeroo accountii tokkoon taphachiifnee kaade maal gochuu qabna ka jedhu bal'inaan waliin haa ilaallume. Chrome kanarra seennee YouTube irra seenna. Feenu youtube.com jennee asitti barreeffannaa. youtube.com YouTube yeroo nu jennee ni fidaa inni nu youtube.com jennee barreeffachuu illee ni dandeenya. youtube.com jedhee barreeffadhe haa seenume. Erga asirra seennee booda jechuudha. Erga youtube.com jennee seennee booda accountii yoo qabaate bakka kanatti profiling keenya ni dhufa. Sirriitti na hubadhaa bareechaatii jechuudha. YouTube'n keenya YouTube kaanii wal qabatee yoo jiraate profilii as ni jiraata. Bakki kun bakka profiliiti. Milikinni kun amma profiliin hin jiru. Emailiin takkallee kan irra galee jiru hin jiru jechuudha. Yoo garuu emailiin as jiraate yookaan emailiin irra jiraate profilii san nu mul'isa. Profilii sanarra tuqannee maqaa as jiru dura tuqnee irra tuqnee sign out goona. Akkamitti akka itti jijjiirru ergan itti galchee ka'een isinitti agarsiisa. Kanaafuu viidiyoo taphachiisuun dura erga seennee booda jechuudha. Mee sign in irraa haa jalqabu accountii haaraa itti galchuuf Chrome kiyyatti jechuudha. Emailii haaraa banadheen qaba. Bakka kanarran tuqa. Bakka kanarra tuqeen sign in kun ni jira. Sign in kanarra tuqadha. Sign in kanarra tuqeen emailii itti galchaa jechuudha. Sanaan booda akkuma isin beektan email or phone bakka jedhu kanatti emailii haaraa banannee dhufnee itti galfannaa jechuudha. Barnoota @gmail.com jennee next godhadha. Next godhadheen amma password kiyya itti naqadhee ammallee next tuqee gara fuulduraatti deema. Amma password fi emailii keenya itti naqanne. Emailichi haaraa waan hin banee fideef jechuudha. Add home address, add recovery naan jedha. Kanaafuu maalin godhaa not now jedheen irra dabarfadha. Mikniyaatum dhimma kana guuttachuutiif miti emailicha irra dantaa hin qabu waan recovery itti galchuu dhaquuf hin qabu. Not now jedheen tuqa kana. Not now yeroon tuqu gara YouTube
nageessaa jechuudha straight YouTube Google Chrome irra jiru. Amma profiling kiyya dhufee asitti naa bahee jira. Profiling kiyya erga dhufee asitti bahee kunoo yeroon irra tuqu profiling kiyya as jira. Barnoota YouTube barnoota y@gmail.com X irra tuqeen amma erga asitti nuu banee booda akkasin sirriitti hubattanutti karaa salphaadhaan isinitti agarsiisaa jira. Sirriitti hubadhaa. Erga akkanatti nuu banee booda sarchii kanarra tuqeen maqaa chaanaalii kiyyaa itti barreessa. Maqaa chaanaalii kiyyaa itti barreesseen sarchi godha. Maqaa chaanaalii keessanii al takka yeroo barreessitan jechuudha isinii bahuu dida. Namni tokko callisee gizeen akkanatti barreessu wama asirratti isinii dhufe qofa tuqxu. Waan asirratti isinii dhufe qofaa miti kan isin tuquu qabdan. Amma Abdul App yeroon jedhu as jala hin jiruu naan jedha. Kanaafuu maalin godhaa go kan jedhu kun ergan barreessee fixe jechuudha. Go kan jedhu kun yeroo baay'ee sarchii kana fayyadamaa. Sarchii gochuudhaaf malee barreeffama asirra jiru kana hin tuqina. Sarchii gochuudhaaf kana fayyadamna. Erga barreessinee finnee maqaa YouTube keenyaa sirrii akka inni nuu fiduuf go kan jedhu kana tuqnaa jechuudha. Yeroon tuqe qaxxataa chaanaalii kiyya naa fida. Chaanaalii kiyya Abdul App kunoo jalqabarra sanaan booda viidiyoon kiyyallee kunoo akkasitti ittaananii viidiyoon hagi ta'e naa dhufaa jechuudha. Alright. Amma erga akkas godhannee booda maal gochuu qabna? Playlistii taphachiisuu qabna moo? Viidiyoo tokkoon taphachiisuu qabna moo? Haala kamiin taphachiifna? Isa jedhuuf jechuudha. Karaa salphaa maal goona? Tuqaa sadan gubbaa jiru kana tuqnee desktop saayitii godhanna. Desktop saayitiin kun as ni jira. Desktop saayitii godhanna. Akka bal'isee nuuf mul'isuuf jechuudha. Bilbila kiyya gajjallisee isinitti agarsiisu akka sirriitti isinitti mul'atuudhaaf egaan Abdul App jedhee sarchii godhadhee naa dhufee jira. Desktop saayitii gochuun maaliif nu barbaachisa ka jedhu waliin ilaalla jechuudha. Profaayilii kiyya kanarran tuqa. Profaayilii keenya jala yeroo ta'inu hoomii jira, viidiyoo jira, viidiyoo irra tuqadha. Viidiyoo irra ergan tuqadhee booda jechuudha. Amma viidiyoon filachuu eegala. Viidiyoon taphachiisuu barbaade. Viidiyoo haga ta'e walitti taphachiisuudhaaf jechuudha. ምክንያቱም ቪዲዮ gidduudha osoo fudhanne bareeda. Kanaafuu viidiyoo tokkoon filadha. Viidiyoon barbaadu keessaa viidiyoo daqiiqaa haga ta'e naa dheeratu jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoon kun tokko haa jennu. Kanaafuu tuqaa sadan kanan tuqa. Viidiyoo jala tuqaan sadii ni jira. Playlistii asii hin taphachiifnu. Playlistii dhiifnee jechuudha. Viidiyoo jala gallee chaanaaliiuma keenya jala tuqaa sadan kana tuqna. Tuqaa sadan kana yeroo tuqne add to queue ka jedhu ka jalqabaa kun ni jira. Add to queue kana tuqna. Add to queue kana yeroo tuqnu maal jedha? Asitti queue tokko nuun jedhee jira tokkoof tokko. Haaya ammallee viidiyoo biraa barbaaddanna. Viidiyoon sa'aatii 2 kun ni jira. Tuqaa sadan sanan tuqa. Tuqaa sadan sana tuqeen add to queue jedhaan ammallee. Amma viidiyoon 2 dhufee seenee jira. Kunoo asitti argaa jirtu viidiyoon 2 tahe. Viidiyoo sadaffaa viidiyoon kunillee sa'aatii 2f wayi. Viidiyoo kanarra ammallee tuqaa sadan sana tuqeen add to queue jedhaan ammallee. Viidiyoo 3 seensifadhe. Haaya viidiyoon kun daqiiqaa 10. Viidiyoo daqiiqaa 10 kanan itti da'a. Tuqaa sadan sana tuqeen add to queue godha ammallee. Haaya ammallee viidiyoon kun sa'aatii 2f wayi. Tuqaa sadan sana tuqeen tuqaa sadan jala isaa jiru add to queue godha. Amma viidiyoo gara 5 tuqne mee haa ilaallu bakka kana tuqne. Kunoo amma viidiyoon jalqaba galchine kana yeroo akkas gada deemnu meeqa galchineerra? Takka 2 3 4 5 itti galchineerra. Kabiraallee itti deemuu ni dandeenya. 10 illee gochuu dandeenya. Tuqaadhuma viidiyoo san jala jiru tuqne add to queue goona jechuudha hunda isaatu. Sanaan booda erga add to queue goone booda jechuudha play goona. Kunoo diimaan kun ni jira ni taphachiifnaa jechuudha. Amma yeroo viidiyoo kana taphate playlistii miti queue hojjetanne viidiyoo kana yeroo taphatee fixee jechuudha. Viidiyoo tokkoon kana viidiyoo sa'aatii takka viidiyoo gara daqiiqaa 50 wayii kana yeroo taphatee fixe viidiyoo lammaffaa itti galchine sanitti seenaa jechuudha.
Kunoo amma kanatu taphachuu jira. Sanaan booda kana taphata. Ittaanee kana ittuma fuufee taphachuu isaatti fufaa jechuudha. Viidiyoo 10 galfannee hajennu an callisee 5 itti galchee viidiyoo biraa itti daddabalachuu ni dandeenya. Kunoo achuma jala kunoo kun ni jira. Tuqaa 3 fuuldura isaa jiru kana tuqeen R2Q godha viidiyoo 6 ta'a jechuudha. Gubbaatti dhaqee gala. Ammallee viidiyoo biraa asiin hin qaba. Tuqaa 3 kana tuqeetumaan tuqaa 3 fuuldura isaa jiru R2Q. Ammallee kunoo viidiyoon kiyya kabiraan ni jira. Tuqaa 3 kana tuqeen R2Q godha. Ammallee feenaan viidiyoon adda addaa jira. Viidiyoo 7 geessifannee amma viidiyoo 8. Viidiyoo 8 tokkoon taphataa jira. Kanaafuu pileeylistii miti sa'aatiin isaa sirriitti nuu lakkaa'aa jechuudha. Haaya, iimeelii kanarratti taphachiifnee finne. Waan nuti eeggachuu qabnu guddaatu jira asirratti. Iimeelii kanaan erga taphachiifnee finne maal gochuu qabna? Iimeelii kun taphatee fixeera. Sanaan booda gara hoomii yookaan gara duubaatti deebi'een isinitti agarsiisa. Bakka kana sirriitti hubachuu qabdu dogoggorri isin uumtan yeroo baay'ee asitti kanaaf saatii isinii lakkaa'uu dhaba. Erga viidiyoo tokko taphachiifnee kaane haala kanaan taphachiifnee kaane waan nuti gochuu qabnutu jira. Viidiyoon kun nan barbaachisu cufeen isinitti agarsiisa. Sanaan booda maal gochuu akka qabnu jechuudha. Wanni nu gochuu qabnu iimeelee keenya irra tuqna. Bakki isiniin jedhaa ture asii jechuudha. Yeroo YouTube irra seennu yoo bakka profaayilii keenya iimeeliin biraa jiraate maal gochuu qabna? Osoo kana irraa hin baasin jechuudha. Osoo kana irraa hin baasin jalqaba wanni nu gochuu qabnu tuqaa 3 gubbaa jiru tuqna. Tuqaa 3 gubbaa jiru tuqnee deeskitoop saayitii irraa kaafna. Haaya, deeskitoop saayitii irraa kaafne amma. Deeskitoop saayitii irraa erga kaafne booda jechuudha. Tuqaa 3 tuqnee deeskitoop saayitii irraa erga kaafne booda jechuudha. Bakka profaayilii keenya kanarra tuqnee profaayiliin keenya kun as ni jira. Qastii kana tuqna. Yeroo san tuqnee sign outiin kunoo asitti nuuf dhufa. Kanaafuu sign outii kanarra tuqnee sign out goonee irraa baana. Iimeelicha irraa baafna jechuudha Google Chrome irraa. Steepii tokkoffaa wanni nu gochuu qabnu. Sign out goonee erga iimeelicha irraa baafnee kaane tuqaa 3 kana tuqnee jechuudha. Haga dhumaatti dirqama daawwachuu qabdu. Viidiyoon kun bareecha isin fayyada. Sign outii goonee iimeelii sana irraa gannee jirra. Miknaatum viidiyoo hundayyuu irratti taphachiifnee jirra jechuudha. R2Q goonee tuqaa 3 kana tuqnee history kana tuqna. Tuqaa 3 tuqnee kaane jechuudha. Wanni nu taphachiisaa oolle hundi YouTubein save godhee as ni jira. YouTubein waan hin taphachiisaa oolle hunda ni beekaa jechuudha. Waan hin asirratti godhaa ture. Kanaafuu maal goona? Clear browsing data ka jedhu kana tuqna. Clear browsing data kana yeroo tuqnu yoo yeroo jalqabaa keessan tahe bakka kanatti 1 hour ta'a. Asillee beezikii kana yeroo tuqnu bakka all time kana sila 1 hour last 1 hour jedha. Kanaafuu last 1 hour kanarra tuqnee jechuudha jalqaba all time jennaan. Asittillee beezikii kana tuqnee all time goona. Kanaafuu qulqulleessaa jirra jechuudha. Browsing history 26, cookie site 22, cache megabyte hagana, saved password nothing. Erga viidiyoo tokko taphachiifnee kaane kana hin goonu taanaan sa'aatiin nu lakkaa'u kisaaraadha jechuudha. 00 sa'aatii tokko lama nu dabala. Basic advancing hundinuu right ta'uu qaba all time. Erga goonee booda clear browsing data clear data ka jettu as jirti. Clear data ka jettu kana tuqnee ammallee clear ka jedhu gubbaatti nuu fida. Clear sana tuqnee clear goonaa jechuudha. Amma qulqulleessinee jirra. Chrome waan nuti duraan fayyadamaa turre dagatee jira. Tuqaa 3 tuqnee history ka jedhu kana tuqnee yeroo deemnu hin jiru wanni nuti duraan fayyadamaa turre. Kanaafuu qophiidha jechuudha amma viidiyoo haaraa irratti taphachiisuudhaaf. Kanaan dura irratti taphachiifte nuun hin jedhu jechuudha. Namoonni irra caalaan keessa lakkoofsa gurguddaa asitti baadhattanii teessu. Kiyya lakkoofsa 2 qofaa tuqaa 3 kana cinaa jechuudha. Waan nuti fayyadamaa turre. Kiyya 2 qofaa YouTube'if emailiidha. X irra tuquudhaan cufuu qabdu lakkoofsa sanarra tuutanii sanaan booda new tab jennee gara YouTube deebinaa jechuudha. Clear godhanneerra waa hundayyuu waan fayyadamaa turre qulqulleessineerra YouTube jenneerra seenna.
akkuma duraanitti ammallee bakki profaayilii duwwaa tahee jira. Bakki profaayilii keessanii kun as jira. Profaayilii irra tuquudhaan sign in tuqanna. Sign in tuqannee ammallee email or phone bakka jedhu kanatti emailii keenya barreessina. Emailii erga barreeffannee booda create illee gochuu ni dandeenya. Next goonee password itti barreeffannee ammallee viidiyoo biraa taphachiifna jechuudha. Asirratti wanni isin dogoggoruu hin qabne jechuudha. Google Chrome irratti yeroo sadii emailii adda addaatiin erga akkasitti clear godhaa taphachiiftanii booda jechuudha. Wanni isin gochuu qabdan Chrome dhiiftanii gara Firefox deemuu qabdu. Osoo YouTubein isin irratti hin barin gara Firefox deemtanii jechuudha. Firefox irratti ammallee youtube.com jechuudha. Yookaan Google irra seentanii YouTube jettanii search gochuudhaan Firefox irratti emailii YouTube irratti Google Chrome irratti fayyadamtan sana fiduu dandeessu yoo barbaadan. Yookaan emailii addaa kabiraa bantanii YouTube irra seentanii profaayilii keessan irra tuquudhaan profaayiliin ni jira. Firefox irras jechuudha. Browserii hundarrayyuu ni jira. Sign in gootanii emailii fi password itti galfattanii asirratti illee haaluma kanaan clear godhaa taphachiiftu jechuudha. Kanaafuu sa'aatii keessan YouTubein isinirraa hir'isuu isin irratti diree hin baruu suspendis isin hin godhuu jechuudha. Haala kanaan sa'aatii ajaa'ibaa galmeessuu dandeessu. Sa'aatii keessanis guddifachuu dandeessu haala salphaa taheen. Seera kana hordoftanii taphachiiftuu taanaan salphaatti sa'aatiin keessan isinii guddachuu danda'a. Browseriin jalqaba isinitti agarsiisaa ture kun kan adda addaa ni jira. Yeroo 3 4 irratti taphachiiftu ammallee deebitanii ka jalqabaarraa eegaltanii taphachiisuu eegaltuu jechuudha. Haala salphaa taheen sa'aatii keessan YouTube keessan guddifachuu dandeessu. Barnoonni keenya har'aallee kana fakkaata ture. Akkasiin irraa barattan, akkasiin itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii.